miilan deemu tana takkaan dhageenye kan wallaahi laziman. Wallahi barahaa keessa deemta yeroo san karaa laal makiinadhaan nuti amma akka beekte jalqabumarraa osoo tawakkalattuu usteetuma kadeemtu ta'e karaarraa makiinumaan qaxitaa akkasitti deemtu osoo wanti ta'e jechuudha keellarumatti waan usteetuma shawwaddeetuma akkasitti dabartaa jiran akka amma siistamni ammaa garuu immoo gaafsaan nuti heddummaannee jalqabuma dallaala waan hin bahee fi namni hedduu waan ta'aniif akkasitti namni karaa deemuu hin danda'u karaa akkamitti dabarta makiinadhaan hin jiru si qaban si deebisan abdii bool si deebisan sumaalonni si dabarsu. Jarri keenyallee sin dabarsu achirraa gad ofiisee deemtu. Baruma sanuu namni marti akkasumatti miilan deema jechuudha. Aboo namni bara sanis immoo yaa aboo. Miilumaa immoo. Wallaahi nutuu nama qiimati yaa'uun ture namni dallaallee tokko ka'u toora nama 20 wayii ture kunis akkas kophaadha namni halkan guyyaa ni rafan namni tokko hin jiru barahaa keessa dachii Sumaalee tana keessa muka tokko jira akkana lafarra bal'atee mayu. Muni hin jiru inni irra wanti tokko jira waan ta'eef. An karaa baraa itti deeman karaa hoggoo kaayiroo kana itti deemanii xiqqoo baraa keessa miidhaan Suudaan maaree kana iddoo deemanii dhagee malee karaa Suudii kana miidhaan deemanii takka gaara yaman san boodaan dhagee maleen. Ani jalqabuma galam dirdhaarraa ka'ee dirdhaarraas hangan Suudii sanutti miilan hin deema bakka yaman irraa bakka takka gisee baanu makiinadhaan nu baasanii hanga gaara nu geessan san malee hangan Suudi Arabiyaa dhufee inshaallah maali gaara marbaa ga'utti ani miilan hin deema. Man, umriin ta'e gaafa sammeen. 15 hanga senta. Maalitti yaaddaati ilmi sitti yaadduun jirtu wanni ijoollee ta'anii tunu. Keessattuu dhala Harargee hedduu baalagummaa fi jireenya wanti toofa jireenya ijoollummaan heerumsiisan. Nama kana osoo ishiin hin bahin walitti kan Harargee keessa wanna kana ammallee nama jiranii beekaa. Akka dhalaan Harargee qofaa deemachuu fayyaa miti garuu taarifaa namni deemu irra baay'een dhala Harargee. Ni jira amma nama akkamatti walitti kannuun sun amma nama nan beeku gaafa nan beekuttu nama osoo ishiin jaalatin itti kannan hin beeka. Osoo hin jaalatinii miti ijoollee xixiqqoo tanaa yeruma akka kana godhanii heerumsiisanii gaafa ijoollee waggaa 12 waggaa maali hangana jechuudha. Ijoollee hangana kana heerumu. Haa amee amma doon irra geesse gaa. Doon irra gahee gizeen doon irra gahu akka carraa namni doonii sana. Akkam teesse doon irraa? Lakkoofsa isaanii yaadadhu namni hundi sodaate seenu. Asiriidha bishaan hangas ga'u samii fakkaata waan ta'eef argeen beeku. Isaanuu beekadhu bishaan Jibuutii xiqqaadha. Osoo silaa wanti ta'e malee maali karaa Jibuutiitiin bishaan xiqqaadha. Karaa maal jettaniin kaan. Karaa Somaalee sammuu kaa. Maali gaa maqaan na labate. Bososo osoo ta'ee bishaan guddaadha sanarrallee. Nuti sa'aatii muraasa qofarra deemne ni seennee guyyaa gizeen keessa lafuma na fakkaateetiin fiigaa itti natti hin goomtu liphitti jee duran seenu deemaa silaa. Bishaan fudhee sama daqasi na qochise akkasitti ol na qabaniitu ol na baasanii akkanatti salfiidhaan ni keenye ni yaani halkan keessa gizee lafti akka bari'u deemtu wanti seenne yaman seenne gizee yaman seennu gaafsan Abdul. Amee akka irra deemte beektaa bishaan sanarra? Yaa sa'aatii 6 moo 7. Sa'a 6 qofa irra deemte. Egaa wanti xiqqaadha waan ta'eef sun xiqqaadha. Sa'a 6 moo 7 akkasitti biyyatti yaada garuu san hin caalu. Bishaan kana guyyaa halkan irra deemu halkan immoo guyyaa irra deemte guyyaa. Aseenni asrii ture kabaan immoo ganama wanoonni beeka warri beeku laa sa'a 6 jaanii barreessaa jiran. Asrii ture. Waan kanarra hamaa Abdul Qawwii jira yeroo san. Bara sammuu. Bara san Abdul Qawwii hin beektu ati warri Suudii TV namoonni karaa san deemu hundi ni beeka. Inshallah bakka lakkoofsa 6 barreessitan kana taaptaap ittiin godha. Hin sodaanne bishaan uumaa takka. Bishaan anaa dura seenan siin jeeran warra dhiiratii fi ijoollee shamarranii nama meeqaan seenam 8 saanuti dhalaan doonii san irra turre. Lubbuun beektu barate amma gasanitti amala 15. Kanaan na ari'aa haram akka hin deemuun beeku haran numitti malitu malee bishaan Jibuutii gisee deenu maalleen sun ergame. Namni ijoollee xixiqqoo tanan waan nyaatanii sun tane kananiif yaani nuuf kanaaf kanaan. Laal bakka hin deemu rabbiin jaalala namaa nan dhoowwanne walumaa galatti nama hin deemuun daawwachuu walii galan ture. Gaafa san guutuu baafte? Egaa baasee maal jechuun 15 hin jeeran. Jabdu bakka akkas taana. Bishaan irraa godhu buutoo tartiiba ammaa.
tartiibni eessa jira abbaa kiyyaati yaanna baasida Abdul Qawween kararra dhaabbatee seega Abdul Qawwee jechuun warra inshaallah kaarabaa kottetti isa kaa'ee hawaalaa sirraa buufatu. Okay. Ani nama suudii hin qabu fira. Haya. Nama kanarraa buusu hin qabu. Haya. Ijoolleen ganda keenyallee ni heddummaatu faabsan. Haya. Seerri biyya isaanii suudii immoo namni fira kee malee nama biraa gargaaruuf jenneen hin jiru. Namuu dalagatee dalaydee kafaltaa dallaala si baasa malee namni firaa namaa buusuu maaliin naamin reyaala. Amma gisee Abdul achi baanu mucoon takka warra deebooti caaltuu jaamti sooshaal miidiyaa fayyadamtullee hin beeku. Naafi caaltuun sun hanga suudiitti illee saayiba wajjin turre biyyarraa kaaneettis wajjin dhufne. Gisee achi baanu uummata nurraa nu harkaa guuran. Yani namuu xiyyaan na baasii fiigan lafti biyyeedha cirrachaanii beektan barahaan cirrachaa. Yaa. Bishaan seenne shiinni nurratti shii tokkonne yaana shiinni nurratti jedhee walitti qotoqni biina bar bishaan keessa humna siintiigaa wakkee biyyaa hayyuwaan wakka osoo manni jiru afaan arabaatis firii tokko hin beeknu. Akkasitti nuti dhalaan nam sadii fi gubbaan jimmaa afaan beekaas hin jiru sun abbaa maqaan isaa haafis natti fakkaata. Namni sun fuula isaa yaadu namni osoo hin beekne silaa nama galatan oolee gaafsanitti. Achi jara hunda nu walaa qaban namoota hedduu qaban. Warra hojii baanee guyyaa lafti gizeeftu ispaaltii irratti baanan namni ispaaltii irratti si qabu hin jiru. Rabbiin achi nu baasee osoo deemnu. Isin akkamitti hin qabin? Ni horiin namni faffacee horiyaami nuti xiyyaan jimmaa warra jimmaa tokkichi kun wajjin ture. Afaanis ni beekaa karaas ni beekaa nuti dhalaan namni sadii isumarra dinne qaallicha tokkicha irratti. Okay. Isuma jala fiidan jechuudha kan inni fi. Inni fi innis nama hedduu nu gargaare. Afaan beekuudhaan bishaan nu kadhachuun maal nu waan dilatan. Yaa karaa beekas yaa. Karaan beekaa afaanis ni beeka. Yani duraanis miilan dhaqeeme sirri beeka. Achi osoo deemnu bishaan dheebuun halaaqa nu goota amma guyyaa keessa uummata jalaa Ispaanii ispaaltii osoo deemnu. Uffannee abaayaa uffannee gaa biyya musliimaa jirra jennee nuti eedamu yamaniin normaal akkuma keenya rakkoon qabu dirqamaa miti akka suudiitii miti. Abaayaa tokkoon qaba faashina yeroo sanitti hidhadhee osoo akka gasaagasnu qaalichi tokko matooraan dhufe. Haya. Qaalichi akka beektaa Oromoodha. Achi keessa waggaa meeqa jira afaan Yamanii haasaa. Isin maali jennaan Somaaleedha jenneen. Isin hin beekaa jee Oromiffaan. Kijiminaadha kottaa matoora irratti baamanan isin geessaa jee. Qaalichi kun isin maal dhokeessitan? Somaalee yoo jaan nama hin qabanii nuun jaan. Garuu karaa gisee deemtu Somaaleettee himannaan si kabajan. Si kabajanii caalallee wanti sun godhan akka nama Itoophiyaa jibbuu kanatti Itoophiyaa qabuu kanatti hin qaban Somaalee xiqqoo ni kabajan. Haya. Somaalee miti kottaadhaan hin jee baa Oromoodha hin jeen Oromoodha jee. Baan Oromoo taanaan bishaan dheebuun ajjeeftee isin yoo beektan tafaa oggachuu matooruma irratti nu taa'u. An mucoon tun xiqqoon hojjetu takka jira warra Harargee baatii jira daawwatu dhufne maqaan ishee Faakiyaa jaamti amma bakka isheen jirtu hin beeku. Isii wajjin matoora irra baanee jara lamaan dhiifnee matoorri hin fuudhu gaanam sadiin ala. Yaa amma geesse jaartii bira nu geesseef ammas achuma achitti deebi'ee inni fi isaati. Miyyoo san fiduudha. Ijoollee lamaan mucaa sanii fi mucoo fidee achi boodan achitti haala mijeeffannee caaltuun nama qabdii mucoon sunis nama qabdii maallaqa buufatanii achirraa hanga magaalaa Radaatti karaa nu qabsiisee xiyyaan sun Radaa magaalaa Radaa dhufne. Gisee Radaa dhufne Iida Arafaa ture. Arafaa achitti baafannee torbaan takkan achi ture guyyaa 8 Yaman keessa ture. Amma maallaqa karaa suudii deemanii yoo ammas karaa suudiitis maallaqa ayyaanii miti. Karaa suudii bare gadee ta'e waan das nama joobe gadee ta'e kafaltaa. Yoo nama hin qabaanne deeyitee kafaltaa. Anamma namni gizeen Radaa geenyu osoo nan hin beekeen awaalaa na naqanii. Yani awaalaa na naqan gizeen joo namni na dura jiru na bilbilanii nama kanaatii yoo dhagee nayyamuuf hin ture yeroo sanitti osoo hin dhagee abbicha san tuna raabuusaa hin dhagee nayyamuun ture. Achi hawaalaa na naqan. Namni hawaalaa siin akka sunan. Yana yemmuu fi odoo isa ta'uu beekee maar wayii jira. Ati gaafa sanuu wayii jira jechuudha. Haatuma jaamti. Okay. Obboleettii abbaa manaa kiyyaati jaarsa kiyyaa. Akkas ture isaan hin dhageenye quban qabu waan ta'eef maatii wajjin gandaawwan hin bilbilee fi hawaalaan deemuu kiyya quban qabu hin ture hanga achi ga'utti.
Silaa odoo ishiin sun kafaluu baatte ati dareeddee kafaltaa meeqa achi buute? Dalagiitiin kafalaa. Achi yeroo sanitti akka ammaan tana kanatti ulfaataan turre maalleen amma haala ni dila. Gaafsan ammoo maallaquma xiqqaadha dalagii yoo kafalte qarshuma 6,000 ture 6,000 baatii meeqa dalee dawee baatii 4-5 amma maallaqa guddaadha karaa inni ittiin deemu. 6,000. Gaafsan riyaala 6,000. Amma suudii fi mana iddoo riyaala meeqan deeman? Aboo amma maallaqa guddaadha malee amma suudii fi yaman jidduu qarshii 9,000 8,000 deeman. Gaafasuma guddaadha wallaahi jaalatu ati guddaa dhattee dubbatta xiqqaa dhattee dubbatta. Maal maallaqa dira kana mara siittu miila keetiin deemaa miti waa'ee ol si fuudhanii si geessanii. Uummanni kun miilaan hojii deemaa wayii sitti baasaa maal taate arabaa karaa si dabarsa amma fa'aa amma dhiise amma riyaala 7,000 amma 7,000 9,500 okay ani amma gaafan suudii jiru isa waggaa 2 dura osoo hin hidhamin dura qarshii 8,000 8,000 7,500 fatti. Saddeetu maallaqa biyya keenyatti meeqa jira keenya? 8,000 baay'isuu. Maallaqa biyya keenya inshaallah qarshii riyaalli 10,000 takka qarshii 30,000 wayii amma. Namni gaafa sanbarra caaltu dalagaanis ni jirti. Yaa ammaa fi gaafni sun adda adda argaa san dalagaan akka amma bara hin jirtu jaanii dalagaan namni afaan beeku qarshii 1,500 dalagaa jaanii jiru warroonni akkas jaamaa gaafa nan achi ture san. 34 baay'isuu 8,000. 200 maarree suudii deemu boo deemtanii asii karaa wanni kanan dhuftanii. Liibiyaan dhuftanii bishaan kanatti dhumtanii biyya Awurooppaan dhuftanii hijee. Maraachina wallaahi. Haa. Akka miree dubbiin gaara keessaa gaara maarree jira karaa kana. Dubbiin gaara keessaa. Dubbiin gaara keessaa koo isiif nima. Dubbiin gaara keessaa nuti yamanirraa miilan baane. Makiinan baane. Makiinaan nu baasanii ani magaalaa bakka akkanatti wanti nu buusan hin beeku. Bakka itti nu buusan san maqaa isaan beeku yoo jibe malee tilmaaman garuu himuun hin danda'a. Haa. Gisee deemnee gaara Salmaan kajaamuu jira. Gaara Salmaan geenyu karaan cufaa jaan. Gaara Salmaan san keessa guyyaa meeqa bulleessa? 7 takka moo guyyaa 15 hanga injireen fuularra nu yaatu takkatti. Karaan cufamee. San booda yoo. San booda miilumaan baanere ammas. Achirraa miilan inshaallah. Maara qarreerra deemanii maarree qaama himan qabu yoo. Karaa waladdaa gaafa saniif kun. Gaara dhugumaan qarree sanirra deemta. Wanna naan galiin yeroo sanitti Liibiyaan okay. Yeroo sanitti ilaal karaan akka ammaan tanaa saaruuf hin jiru ture wanni nama ajjeesu. Wanti irraa jijjiiramoo jira xurree isaan hidhan karaa isaan hidhan dhiisanii namni keenya karaa biraatiin jijjiiree deemu malee karaan amma karaa gaara alisaa bidiin uummanni deemu kun tokkuma. Xurri gaara irra deemuun gaara dhugumatti gaara akkanaa kanarra deemta. Yaani kottee teetiin qaqqabachaa caantaa takkaa jira caantaa gurraattii. Laalloon. Yaman irraa bitattanii san. Maal bitaan daldaalan nu bitaa waan abooladii inshaallah waan maal isa waan nu bitaan tokko buskuta aboolad sukara aannan bitanii sii kannanii kophee wajjin. Namni tokko odoo ji'aatanii simbiraa waa ta'ee du'ee nama maarra ibsanii jiru. Namni du'e hin jiru gaara na dura warra du'e yoo ta'e malee yeroo sanitti na warri hojii deemne namni du'e hin jiru lakkeen. Ati reeffa godeen reeffa nagarreega. Amma bari akkuma wanni itti barreeffatan irra dhaabbataa fa'aa deemne itti arjoolleen ogoon gaggaafadha. Amma saarukaa jira bar saarukaa gizeen jiru uummata mootummaan karaa hidhanii uummanni wanti hin dhaame meeshaadhaan laalanii darbanii wanti godhan. Bakka takkatti inni tokkichi goda isaan dura jiru dhooyina naafuurri waan saniitu nama tokko ni fixa nama ni ijjeessa. Ijoolleen reeffa irra dabraa nama maraatee jira manni keessa warra hojii turre nama sababa reeffa namarra dabruutiin sammuun isaa hin daleenii gizee nama arge oo'uu fi nama sodaatu. Nama hedduu wajjin turre ammanidhaa keessa ijoollee karaa irratti keessi qabamte. Amma gaati sanii fiifuu xiqqashoo tanaa seenta suudii eessa dheettee hawwas? Seena suudiin seenne lakki magaalaa maal jettanii gaara marbaa dhufne gaara marbaa dhufu jechuun inshaallah miilan deemuu ofirraa fixxe jechuudha. Haaya. Kan booda hawaalaa qabaachuu kiyya gisanii dhagee bilbilanii natti himanii achi boodan jiddan dhufe jidda jirti maatii waan ta'eef. Jiddan. Jidda inni bira dhufte. Wayi maatii bira dhufe warra na fuudhe. Warra na fuudhe kun kanadha. Warra hawaalaa sirraa buuse kanama.
obboleettii jaarsa keetiti. Yaa maatii guutuun jiran hindooyyeenis ni jirti nama akkas. Okay, obboleettiin jaarsa keetii sun gaafuma sumaa waliin beektanii amma jaarsu. Obboleessa isheetiin na fuudhee Bara kam si fuudheti booyi bara san si fuudhere ndee caaltu dubbii adda walitti hin laaqin. Addanaa baasire bara kam si fuudhe. okay ani umrii tiyya waggaa 12 moo 13tiin heeruma biyyatti. Biyyumarraa weerumte akkaati. Yes. Wayyoo caaltu yoo kiyyaa bara yoo kiyyaan bara heerumata boodaa tanaaf hin ta'a bara. La dhoosee hin beeku garuu akkatti haasee hin beeku ammas. Wayyoo taarika kanaaf hin qabu ilmi namaa kun Allah. Ijoollee teenya akkanumatti wallaahi laziim warra biyyaa kun ijoollee qashoo warri kannitan. If dhoorgaa wallaahi amma wanni akkasii hin jirtu amma garuu amma qallaalaa jirti. Akkasii maaliif hin jirre waan gisee hedduun hin dubbadhan jiru wallaahi wanni akkasii hedduu fokkottuudha maatiin teenya namni tokko ijoollee anama intala takkittiin ture intala takkitti abbaan kiyyaa damiina dantaa yaanni jiraame nama dhalaa biraatu isaa kan bakka ni jiraame manguddoo jabaadha sii gade akkasii mana keessa nama qaqqabachuuf jinni kun hin jiru. Kun immoo waan harargee guutuu bira jiru bakka walumaa galatti ijoolleen dhibii isaaniitii sossobanii jala oofu jira yookaan immoo cabsaa seenanii ijoollee waggaa 12 waggaa 13 kan nu jira akkasi. Ambari caaltuu kiyyaa durumaattuu deemutti raafin taa'u karaa kana mara. Sambaru jedhamu jirta ayaan biyyattiin kanneen biraa deeme. Walumaa galattuu amma maal irraa hubadde beektaa? Maaltu akka biyyaa si baasa illee hubadde si galee? Jarra wanni si baasu osoo amma yeroo san osoo barumsa keessa jiraadde yoo xiqqaate osoo ni heerumuu na heerumsiisuuf maaliif kun jiraachuu baate biyyarraan bahu namni ijoolleen hedduun hin bahan yookaan barumsa keessan fixxeeti hojii fa'aa dhabdee yookaan immoo bakka maatiriik biraan geessee bakka kufuu dhabuu san bira eega geesseen booda biyyaa deema amma ijoolleen kutaa biraa hedduun akkasii biyyaa deeman. Teenya bara osoo kutaa lama baranne biyyaati maalirraa kan ka'e beektaa ni heerumsiisan heeruma kana immoo bultii qabachuun beeka yeroo san keessatti baalagummaaf hin baane beekan hin beekne malee. Waa'ee bultii namni waggaa 10 akka 12 13 wanni waa'ee bultii beeku takka illee hin jiru. Haaya dhufte gaama ganda soddaa bira. Dhufe gaa bakka. Dhumatee dhufe kalaas. Dhumate hojii seente. Afaan Arabaati afaanis hojii mana akkamsi geessan. Hojii gizman dhufaan akka nama biyyarraa dhufetti osoo hin taane haala na tajaajilanii. Qaama sin qabu waan ta'eef jechuun ijoollummaa ijoolleen gariin ogummaa 12 nama guutuu jira beekaduu nama jabaa fakkaatu tokko. Ambillaacha kalaas maxxattuu waan hin ta'eef. Waan na barbaachisu hunda ni godhame dirqama dalagaa deemuun dalagaan deemee akka carraa immoo dalagaa ganda gaariin dhaqee nasiiba rabbi naa tolche. Yani gizmu hundi biyya Arabaa san keessaa wanni ani galatoonfadhu yoo jiraate takkaa hireen dalagaadhaatiin miidhameen beeku hanga jalqaba dhugarraa hanga macarrashaa biyya galee. Suutii dhuftee amma nasiiba dalagaatis maashaallah. Eessan faayidaa wal barte? Kun booda kana bar laal ture waggaa meeqasa? Ani jidda waggaa osoo hin geenin sarji dhufe. Suni waan naasa hunda danda'u waan san hundaa'u asirratti. Sarji giseen dhufu mana Arabaa tokkuma seeni. Noormaali an dalagaa mana Arabaa hedduu seennee bakkuma takka dalagu ture. Osuma mana tokko keessa dalagu anaaf faayidaani sooshaal miidiyuu marratti akkuma mana tokko wal bar. Gaafa ishee wajji wal argu san ammoo waan dhimma hin qabu waa bitachuuf. Waa bitachuuf hin bahee giseen bahu ishee wajji wal argina. Wal argaa keenya akkas ture danda'u. Jiruu achitti dabarsite san keessatti ijaazaa jaalallee isaa hin qabanne. Ijaazaan hin beeku ijaazaan hin jirtu na bira. Mana Arabaa tokkoon dalaguu ture mana tokko waggaa 6 dalagee hiriyoottan hin qaba nama 3 daleena takkasil ta'eera akka immoo Oromoo Jimmaati. Nuti akka ijaazaan keenyas wanni hundi keenyas manuma ijoollee nama biyya Arabaa jirtu warri keessatti warri riyaa jiran ni beekanii. Achuma ture. Ani ijaazaa galeen beeku giseen siin jiru giseen rakkadhe yoon dhukkubsadhe maali yoon jee dirqama nin baha. Garuu mana kireeffadhee azuumii namarra galee maal jeen beeku hiriyoottanuma yookaan namoonni beeku fa'aa biratti yoon dhukkubsadhe amma koziyaa Oromoo guyyaa takka anaa dhukkubsatee giseen jiru kufeetii miilli na dho'e. Halkan gurraacha dhufanii na fuudhan. Ishii fi abbaan manaa ishii dhufanii na fuudhanii mana ishii na geessanii akkasitti bahee nan beeka akka karaa kanaan. Kanarra kaafee bashannana ijaazaa iidaa bahuu maalii san goonfata. Haya silaa san dura takkaa mobaayila
tachiin qabanne gaafa ture waala suudumatti qabattee miti tachii Gaafuma dura dhaquun qabadde gisuma dura dhaqu. gisee dura dheetti. No biyya qabadde haa ollaati malee boo giseen dardara bira qotu akkana akkatti qixxee deemaa. Suudumatti tachii qabattee gaafuma sanuu baruma sanii silkiin tachiin bara ammaatti ammattu kana tachiin kwaan gaafas qabadde dhiisi baruma san dhufteewu. No bu'aan tachi samsingii sadaffaa qabaddeen ture biyyatti mucaa Abdallaa jedhamu jira obboleessa kiyyasii saayiba kiyyasii obboleessi Abatuu fi harkaan tuquu wal adda gaa. jira dhiisee ofaa harka qabaddee booda deeman beektaa akkanatti hin deeman. Haa yaame silkii qabatte maal laalte garuu gaafa ture silkii tachii suuditti gaama waa'ee faasii waa mara Muuziqaa fi kiliippii kilippii muuziqaa. laalaa muuziqaa yaa hedduun laalamte. Footos baruma san ka'uu eegalte. Mobaayilaa. Xiqqoo tuttureetiin ka'e. Xiqqoo tuttureetiin ka'e. Idduuyyoo tiktookiin hin dhufne egaa tiktookii dura miidiyaa fayyadamaa jirtu ta'eeti. Feesbuukaa jira. Miidiyaa bara 2000 fi waggaa 2 booda miidiyaa eegale. Gaafuma sanuu moosi. Jechuun bara 2000 fi 10 kanatti dhaqeen 17 sooshaal miidiyaa fayyadamuu eegaleera. Caaltuun sobiin ishee. 17 wallahi feesbuuka keessa ilaali silka harkaa qabdamu. Feesbuuka fayyadamteem. Tiktaakii 19. Feesbuuka maal poosti godhuu eegalteen sinni. Footoo takkaa jira. Amma si baasa qabsabs. Footoo akkam. Sintarsiisaa maa jirta maa jirta. Ay jiru tana ay jiru. Feesbuukiin jiyyaa ba'a. Laallaa no. Gaafa inni feesbuuka fayyadamuu eegale laallaa jala kanarra nuun argitan. Yaa 217. Gaafana. 30. Footoo jalqabaatiin si baasa wayyaa. Faatuma Gasharee laayikiin hin argadde itti rabbistiin fedhin gaafsan. Mee baasime. Footoo 217 laallan yoo isaa jira kenna. Yoo ishiin diddanaa si baasa. Isaa baastan qabdu. Ni qollofteeti. Hin qollofne as maqaa isaan baasu jira. Footoo tana baasaa. Gaafsan gaafa feesbuuka kana goo fayyadama waa hedduu nama qunnama beektaa istoorii irratti faa namatti haasa'uu jira namatti haasa'u. Yaa rabbii xiyyaa eenyudha tun yaa rabbii xiyya. Akkana gootee galaqqabte dura. Akkana godhee galaqqabte footoon biraan jirtu. Footoo jalqaba gadhiisee footoo tana ture. Tun caaltuun fakkaattuu bara. Gaafa kana ganaa kana si kannanii tachi biyyaa baate wal ilaalu. Jarri irraa qaba laaf masara jarjarin uffadde na argite ni fayyadani warra argee ni beeka. Wayyoo caaltu. Qabsoo gaafas eegalteen. Gaafa lammaffaa gaafa min eegalee beektaa honola. Tun amma footoo warra magaalaati okee. Gurdii bara qoree kaatee maa qalbii takkaan naa jilbifate. Amaara qoree tokko jira gurdii tan zakaatu yeroo maraasi. Faashinii siin dabru amata meeqa nuun beeka biyya teenya sana ammallee akkasuma warra biyyaa. Huccuu calaqqee argitee la TV kana hunda suudiitiin jalaqqee okee. TV'n gaafa xiqqoo kana jechuun barcaaltuu hanchii baraati. Fuuluma kana laalee rabbi sodaadha. Fuula miskiinaa laallalla. Wallaahi maashaallah. Bareedda immoo gaafa san. Oomishna dhiisee burtukaana fakkaata maal taate. Anuu ifin ajaa'iba amma sanuun hin quulladhaa inni diddibataa bara. Yaa ni diddibattee. Waan ajaa'ibaati immoo. Akkas ture Feesbuuka fireendii meeqa qabdam? Meeqa qabdu? Maal? Foloo. 660. Fakkeenyaaf aan amma feesbuuka tiktook irratti si beekanna. Waggaa 4 dura jechuudha. TikTok irratti si beekaa. Ati nan beektu gaafa sana amma biyyaan taa'aa jira. Seetu mana akka wanni tokkotti wanni godha. Si huccuu aadaa tana kaatanii baandiraa tana si duuba kaatanii gaafa san baandiraan tun birqiidha.
Waan san akkamti si kaasee akkamitti TikTok banattee mee waan kana nutti himi. Laal wanti baandiraa fi maalii fi alaabolee maal laal feesbuukii fi fayyadamuu qabu. Daftee magaalaa amma tiktookiin na addeesse malee barasaan masaatii kan gaafa feesbuuka fayyadamu feesbuukiin ani waa'ee feesbuukaaf jinnii biyyattiin beeku. Egaa. Biyyan fayyadamuu eegaluu kana ijoollee Suudarabiyaa jiran namoota kaandiisii warra Suudarabiyaa jiran kan yeroo hedduu dhadhaga'u maqaa isaanii maalii jiru Fooziyaa Oromoo fa'aa ture ammallee ni jirti ishiin mana hedduu wanaaf saayibaa nama jabaadhasii ishii turte takka immoo rabbi rahmataa godhuufi caaltuu jalqab turte caaltuu jalqab walaloon beekamti nama hedduu jabaa ture yeroo sanitti isaantu guruppii ta'ee sooshaal miidiyaa qabatanii deeman yeroo sanitti. Fooziyaa feesbuukiin ishii feesbuukii haraa kuma dhibbaa fi maaliif jalaa cufame kaamman tanaa kanaa miti jechuudha. Fooziyaa Oromoo namni hin beekne hin jiru amma yoo fuula hidhattee waa'ee dhiistee jirtiif malee namni hin beekne hin jiru maqaa kana. Isaan ilaala isaan ilaalee akka isaanii kana ta'uu hin fedhan ture jechuun waa'ee Oromoo keessatti hirmaaddee uffata kana uffadhee maal jee an takka uffata aadaa fi jinnii fayyadameen beeku biyya gaafa hin jiru. Achirraan ka'eetiin feesbuukii banadhee feesbuukii waan hin bananne namaan naa banne. Waaw wayyaadas nama jawwaru egaa banadhee takka feesbuukiin kiyya jijjiiramu isuma kanan tolchee kiyya godhee. Amma achi booda nin banadhee achi laayikii kana waa barreessuuf jinniin beeku ashaangulliitii jettu maal jettu minaamin firmeeqan kanaaf bakka koomentii jalatti isaaniif. Yeroo sanitti ani itti fayyadama isaan beeku koomentii jalaan hin booda erguu ture nama. Gaafa namni kaa wal jala tarreessu maali kaa kana itti dubbifni. Kaka kofla. Yaa kofla ta'uu hin beektu gaafa fakkeenyaaf amma yeroo. Maalitti beeka kaka humnaa wayii ergaa wayii tokko na fakkaata ture. Kan maali. Komentiin hedduun tana argaa sana. Yaa komentiin hedduun sana namuu bakka boodarratti walii galee akka kofla ta'e. Yaa TikTok yoo akkamii banatte. TikTokii wallaahi micoota akkaa jira warra machaarati bishaaroo jaamti. Bareedduu takka. Ayyee. Hayyee itti miidhalaa bareeddu dhugumatti ni bareeddi. Ishii santu yeroo ishiin Sumaalee daaraa argee dhalatte malee chaara dhalatte. Eessa jirti? Suudii. Salaamtaan ta'u inni irraa buqqaate sinaa geessu. Asxalaa jiraachuun Salaamtaan ta'e jaalalaa isin biraa jiraattu nama. Haya. Bishaaruu bakka na geessu jecha ishiitu fayyadama ture. Achi booda maal isa bar waan akkanaa tokko dhufee naan jette ishiin. Haya. Maal inni enna bara 2019 gaafsan arabaa maaliif fayyadama. Ishii jalaa hin argee buufadhe. Buufadheetiin bilbilaan banadhee bilbilaan banannaan daariktuma sii bana maanii beektaa maqaa qofa itti barreessita. Okay. Banatte. Video tam dura galak haadha faaxee maal qofalte? Videoon dura gadhiise Arabifa. Taakam nyaattu? Abe tokko siida Gaafa sana abe tokko siidaan sun nirtida. Amma wanti lammaffaa wanti maali huccuu haareen bitadhe leezara haaree tokko bitadhe diimaadha. Isa uffadhee alatti wala kushiinaa keessa ture. Kushiinaa keessa akkana hullarra kaadhee filtaraaf maali hin beeknu beekadhu yeroo san filtarri hin jiru. Hin jiru osoo hin taane itti fayyadamuu hin beeku. Wanti shaayii itti qican kana agartee bircuqqoo fi wanti maaqorqora makaraja fudhadhee tibqa shaayii wala gaabeete saniin waraabente. Tamiree viidiyoon baay'inaara sii baatame asirratti siinaa. Booda kan. Taayoo taayitee taayii jee gaafatee yoo feete kayyoo. Ammallee ni jirti viidiyoon sun tiktaakii jala koo ilaaluun. Naannoo mantarbii na goote inshaallah baramudha. Uma ajaa'ibaati immoo yaaqi. Jiruun tun akkuma deemtee deemtee inshaallah. Amma waan hedduu tanii nu dubbatanii jira. Yaa beekaa firra kukkutte nan beeka. Malee waan dubbatare. Yaa wanta nyaata malee waan dubbatan jira keenya akkasii nu beekaa ishee. Akkasii nu beekaa. Yaa duuba san boodanii caalu
feemasummaa gaama tiktok follow oloo siikee oromoo si hordofuu eegalte. Gizeen ani gizee tiktaakii gizee dura waa'ee oromoodha uffata uffachuu waa'ee oromoo irratti xiyyeeffachuu feesbuukaan hin eegale. Haalaniin wanti godhan ture namoota waa'ee oromoo dubbatu abaluun ja'uu xiqqaan ja'uu guddaan ja'uu namoota wanti sun ani itti amanu agartee barreeffama nama itti amanu hunda ni sheerin godhan ture. Hunda nama jajjabaa hunda ni hordofaa ittiin ergadhaa wanti si wanni nu godhin garuu aadnaa deebisaa jiran kadhadhu. Idduma ammee kana qalbitti achi dabarraa. Maammadoo Kaayiroo kan fuudhanii jiran kana keessa kana keessa tokko. Maammadoo Kaayiroo jiran kana keessaa tokko heerumii osoo hin jiran akka dhugatti. Maammadoo Kaayiroo heerumii osoo hin jirani. Yaa eenyu heerumte yeroo ammaa kanatti? Ani heerumu wallahi. Maammadoo Kaayiroo miti inshaallah karaa biyya birallee ni heerumu. Gaafii keessi gaafanne bar dooktarri asliin dhufeeti gaafii irra deebinaa gaafadhu gaafa. Ijaazaa yoom naa buutaa? Mana koo na gaafadhu jee. Takkaasi afeereen? By the way, asliin hedduu nama akka social media irratti akkanatti namoota dargatuu fi yookaan wallahi namni akka bichaa kana kabajamaa jiru inni as jala jira osoo hin taane wallahi lazim biyya kana dhufee waan inni naaf heereefis miti beer nama tokko akka social media irratti gizeen tilmaamu nama inni jiraame nama akkanumatti tokko nama taphatu seetuma waan akka jireenya hawaasummaa keessatti xiyyeeffannaa namaa hin kennine agartee nama inni fakkaata ture normaal jireenya isaa normaala godhee nama jiraatu laakiin akka lafatti jireenya hawaasummaa kabajaa inni akkaataan itti nama wajjin deemu guddatti ilaalee xiqqaatti akka inni itti deemu waan nama hedduu dinqisiifadharra asli gaafan dhufu akkan dhufeen osoo namni akka wanti hin jedhin bilbilee jechuudha naanuu bilbila qiyyaa'uun qabu daaretti waliin qabu nu beekadhu nama namni durusan bilbilee nama hedduu inni kabajuu fi jaalatu wanti jaanii wal kabajanii caaltu afeeruun barbaada guyyaa akkanaa jeeni osoo namni takka nan afeerin namni jalqaba na afeera isa ta'u asli. Isaa karaa baneedaa san boodan keekni Kaayiroo keessatti dalagamu hundi footoo ta'e bismillaahi. No inni karaan banne karaa banuu osoo hin taane bakka ni jira misilaa yeroo sanitti normaal amma nuti suniitu wal arginee maalii jechuudha miree nama social miidiyaatu nuti lachuu. Gin inni akkasii. Mana isatti si afeereem? No. Isa haadha isaatii maakii warra wajjin turre ammas warra maatii wajjin turre abinaanfa hundi isaanii waliin wanti jiran. Yani nama adda addaa. Maaliif mana isatti sin afeerirree barcaa takkaa wajjin teenye? Barca sambooda yeroo hedduu wal argine garuu akka nama waliin arginiiti naaf inni. Biisidha asliin. Karaa gaafii teenyetti kun ammas. Gaafii warra TikTok. Ilmoo meeqa qabdaa? Inshaallah hanga ammatti hin qabu rabbi naanaa gahu garuu. Rabbi naanaa gahu. Faayizaa waliin hiriyaa ajaa'ibaa turtanii nama maaltu wal isin dhiyeessisee maa wal dagattanii? Haala jireenya waliin daganne naaf isin ammallee waluma dubbisna jireenya biizii taatee dalaguu jirti yaan immoo warra Kaayiroo ta'eeti warri Kaayiroo irra hedduun sooshaal miidiyaa irra jira sanii fi isin ammoo biyya dalagaa jirti Dubaay akka jirtu naa sanumaa fi dubbii Faayizaa kanatti as deebi'e. Gaafa Faayizaa wajji viidiyoo takka dalee danbeetanii kanis beeku bar Faayizaa sanii wajji bar akkatti wal darbitanii viidiyoo wani san. Eessatti wal agartanii gaafa san viidiyoo san daleedan. Mana ishiitti. Ishiidha musiitu irra qaba gaafa san foloo. Naatu irra qaba. Ani ishii dura hin jiraan. Kuyin namni jiru kuni abbaa warraa kee hidhaa ba'ee jiraayi maalirra jiraa beektaa? No naaf Faayizaa. Video gaafa sanii teessi? Wallahi. Sabni Oromoo qaba kan barate akka dursan immoo hindoftu deebitee wali posta bilisummaa jira jechuudha tutuusta wali posta WhatsApp yaa akhi ijoolleen suutii ta'ammaa tun akkanan beektu miseenjera keessa dheettati lukool banuu miseenjera dheettanii mommodoodha maallaqa nu nyaate maari laala bara dukkanaa sanitti ijoolleen tun viidiyoo isaan daleetu bara dukkanaate amma barri sun Oromoodhaaf hin beektanam wallaahi wachirraa anna isin hin dinqisiifadhe wallaahi lazim gaafa san isin dinqisiifadhe viidiyoo akkanaa sana jechuudha gaafa isin viidiyoo akkanaa Faayizaan tun ammaa tana wallaahi Faayizaan viidiyoo ishiin daleetu jechuudha
Faayidaan ishiin paawara qabdi bar. يعني انرجي اجائبها قبدي Qabsaa'ota manfaa jaa Dr. Asliin. Astagfirullah. برا سنتي والله لازم Amma نو موسيتاني osoo asitti deebite tiktaaka kanarra deebite jechuun wallaahi yeroo takkatti akkanatti inshaallah akkanatti nama waan oromoo jiru kun hunda akkanatti akka shamarranitti qabdee deemtiin paawara qabdi jedhamtu ongizii hojjetu onni irraa gooti bakka hin jiru. نو فايزان تو ورا مقالة فكت وريسة تسي أقول لك Wallaahi gandi isaanii hin beeku garuu ani isiin warra لا برا تبتيني أبا ni dandeessi walumaa aan bo'oon ganda isii اوكي viidiyoo sanii sii baasa jeetiin bar tiktaaka inni daanuu cufeetiin jira. وقول فتي كاتين Akkamittiin silaan qollofoo? إبسا فايزة جالت قابل سنتي لمن لا ليه جالت فايزة سنة Faayizaan wallaahi ishii ammallee osoo dhufte abbaa fedhe kana ganna itti arboo sun konfidensii ishii wallaahi an dubartii an beeyte an nama jabaa abbaa fedhe haa ta'u ni dinqisiifadha dhalaan ni dinqisiifattu jettanii meeshaalee kijiban. يا فايزة Faayizaan فايزة nama haawara ta'u bakka gisee wanti راسا موتي فايزة أنت يا جولينا سبوتي يا بابراتي ها تنافي داج ألتو برشين كميسا سران قال لك فتتو تاني شي سنو أن توتا بانك يا إيدانا بيتي وجونا نيجا ده والله كميسا سينا كاتي أسيتا كاتوني جانين وانا كا وجونا مني جنبات دلقو سام فكاتا بقى سنتي أنا كاتي أسينا كاتي في الدنيا كاتي نفتي أسينا كاتوها mana raba jirti beeyte diya tun isii turte ana raba looda isiin furdoodha beeyte liina neessi jirti unumas jirti ciisu jirti wallaahi kana luqasame tol garagalchite. Gaafa kana akkamittiin qabadde beeyta dhaga'ee ibsa. Asitti huccuu duuban agartee wanti qabdiimi qabattoo as wanni ittiin qaban jirtiimi. Duubaniin carqeen hidhee taa'u jira silaan xiqquma achi siqee carqee hidhaan kiyya sun mul'ata ture. malee wucuun qalloodha jechuudha. Ani koo ani hin jiru qalloodha warani yeroo san amma sanuma. Ayyee caaltu. Caaltuun ilmoo lama qabdi biyyatti amma gaa wanni kuni gaafii tiktookii anuu akka kijibateen waan beeka numan dubbisaaf. Inshaallah ilmooti jedhiisi jaarsa hunda soyaan ilmoon dhalee isin haafitu rabbiin astaghfirullah yaa rabbi naadhiisi. Warra isin namni ilmoon ni mala dhiiraaf dhalallee ilmoon ta'e inshaallah misteekan dogoggoraan yoo dhalte misteeka yoo dhalte dhiiga kan kee namni akkamii dhoofsa rabbi sodaadhaan ilmoo sun godha. Ilmoon dhoofsanii ammas umurii ishiin deemtee fi bara ishiin deemtee fi haala deemteen nama ilmoo qabuuti akkaataa ishiin deemte heerumtee waggaa